Hai harka fuunee akkamii nagaanaaf jirtu hordoftootti yaa baga nagaa keessanaaf jiraattanii barumsa ajaa'ibaa fi aappii jaalatamaa fi beekamaa fi barumsa guddaarraa argattu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsa kiyya baay'ee tokko jaalattu aappii garagaraa wantoota garagaraa isiniif gadhiisa. Kanaafuu barumsa kiyya argachuudhaan dura maal gootanii akkana YouTube keessanii seentu jechuudha. Haala kanaan isiniif banaa dhuftanii bakka sarchii kanas tuxxanii brothers jirtanitti barreessu jechuudha. Brothers Oromo jettanii itti barreessitu haala kanaan sarchii gootu. As bira kun haala kanaan isinii baasa akkana okeen gootu. Dhuftanii mallattoo as biratti jechuudha. Bakka subscribe jedhu san ni tuxxu jechuudha. Achiin booda mallattoo bilbila fakkaatu notification kana ni tuxxu. Haala kanaan all ka jedhu isa irratti ni tuxxu jechuudha. Kanaan booda barumsi ani isiniif gadhiisu hundinuu isiniif dhufaa jechuudha. Kanaaf subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Ammaaf gara barumsaa dabrinaa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa mi Facebook keenya akkami sirreeffannaa isa jedhudha. Facebook keessan haala kamiin akka sirreeffattanii fi akkami akka itti fayyadamuu dandeettan akka haakisiin jalaa hin goonee fi seera isaa guutuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkanatti F keessanii seentu jechuudha. Erga F keessa haala kanaan seentanii kuno haala kana yoon isinii baasee dhuftaniitiin asirra sarara sadiin kana tuxxu jechuudha. Kuno as bira dhuftaniitiin tuxxu jechuudha. Haala kana yoon isinii baasee akkana gadooftaniitiin as bira dhuftanii setting bakka jedhu kana keessa seenuu qabdu jechuudha. Waan kamiyyuu sirreeffachuu barbaadan haala kanaan seentu jechuudha. Kuno waa hunda isaa as biraan maqaa keessan jijjiirachuu dandeettanii as biratti personal information bakka jedhu kanatti jechuudha. Kuno as biraan maqaa keessan sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo gad deemtanii yoo ta'an as biraan password keessanii fi eenyu akka itti fayyadamaa jiru as biraan adda baafachuu dandeettanii jechuudha. Kuno akkana seera isaa guutuun kana keessaa kanneen hundayyuu isinitti agarsiisu. Fakkeenyaa fi maqaa keessan jijjiirachuu barbaadan kuno name jettanii bakka kana keessa seenuu dandeettu jechuudha. Akkasuma dhuftanii password keessan jijjiirachuu barbaadan kuno as bira tuxxanii jechuudha. Secret and login bakka kana keessa seentanii haala kanaan as bira dhuftanii jechuudha. Change password ka jedhu kana jechuudha. As bira dhuftaniitiin change password ka jedhu kana as biratti password duraanii galchitanii jechuudha. Kuno gubbaa kana irratti jechuudha. Bakka kanatti password duraanii jechuudha. Old jechuudha. As bira galchitanii jechuudha. Akkasuma as biratti demoo kan haaraa galfachuu barbaadan san password jijjiirachuu itti barbaadan san kan gadii kana biratti demoo isuma duraanii san jechuudha. Isuma as bira haaraa galchitan kana gad deebitanii as biratti illee wal fakkeessitanii galchitanii achiin booda save changes bakka jedhu kana tuxxan isinii jijjiirameetiin jira jechuudha. Haala kanaan isinii jijjiiramaa jechuudha. Akkasuma wantoota baay'eetu jira. Akkana of duuba deebitanii ammas jechuudha. Ammas akkana gad deemtanii privacy settings bakka jedhu kana keessa ni seentu jechuudha. Haala kanaan jechuudha waan isin postii gootan hunda akkanatti akka friendiin keessan qofa argu akkasuma demoo friendiin tokko qofa argu akkanatti demoo akka isin bichaan isin qofti argitan gochuu dandeettu. As biratti yoo isin bichaan akka argite barbaadan kuno only me bakka jedhu kana keessatti acha biratti deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Haala kanaan akkasuma jechuudha waa baay'eetu jira jechuudha. Akkana kuno as bira friendii keessan illee akka hin agarre yoo barbaadan wantoota garagaraatu jira jechuudha. Kanneen hunda keessa as keessaan seentaniitiin sirreeffachuu ni dandeettu jechuudha. Kuno amma fakkeenyaa fi kuno kana amma fakkeenyaa guyyaa dhaloota keessanii kuno who can see your birth here kana as bira dhuftaniitiin gubbaa kanarra jechuudha. As biratti namni hundi akka argu yoo barbaadan gubbaa san irra godhuu dandeettu jechuudha. Public bakka kana friendonni keessan akka argu barbaadan as bira gootanii only me kanarra yoo deeffatan isin malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan waa baay'eetu jira. FB kana keessa wantoota garagaraatu jira. waan hafe barumsa itti aanu walitti deebina
ammaaf nagaranaa turaa subscribe share like gochuu hin dagatinaa.